Isa jiraataa warreen du'an gidduudhaa ijaa maaliif barbaaddu? Galiilaa osoo jiruu akka inni isinitti himee turetti du'aa ka'eera. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hanga 7. Maliti barbado warrendo ankisa Maliti barbado warrendo ankisa Jesus kaera walicha kisa Jesus kaera walicha kisa Jesus kaera walicha kisa Jesus kaera walicha kisa Maliti barbado warrendo ankisa Maliti barbado warrendo ankisa Jesus kaera walicha kisa Jesus kaera walicha kisa Jesus kaera walicha kisa Jesus kaera walicha kisa Magdalawet Maryam deemte dawala yeroo achi geessus dhagaana walicha irraati ka'eera gadi keessa laalte Yesuus hin dhabde gaddarraa kan ka'e sirqitee ni boosse Yesuusis dhufee dhaabbate cinaashee Rabboon ittiin jette gammannaan keessishee Yesuusis dhufee dhaabbate cinaashee Rabboon ittiin jette gammannaan keessishee Cleopas Luqaas Yerusaalem deeman Emmaus waa'ee isaa osoo odeessanii Yesuusis dhufee deeme duukaa isaanii eebbisee laateef inni maaddii isaanii yeroos ni baname iji laphee isaanii du'arraa ka'uusaas dhugaan amananii yeroos ni baname iji laphee isaanii du'arraa ka'uusaas dhugaan amananii Barattoonni isaa mana cufatanii osoo kadhatanii mannoo soon banameen dhaqee iddoo isaanii nagaan siniif haa ta'u jedhee gaafachuun madaa'uu barruusaas itti agarsiisuun malaalchifatanii yeroo isaa arganii du'arraa ka'uusaas addunyaaf labsanii malaalchifatanii yeroo isaa arganii du'arraa ka'uusaas addunyaaf labsanii Raajiin dubbatame kunoo raawwateera dhalladhaan hundumtee bilisa ba'eera xalayichi du'aa nurraa jirameera alaabaa moo'ichaas kunoo qabanneerra galmeessi ol jiru diigamee badeera dhiiga Yesuusiin fayyinni ta'eera galmeessi ol jiru diigamee badeera dhiiga Yesuusiin fayyinni ta'eera Maliti barbado warreen du'an keessa Maliti barbado warreen du'an keessa Yesuus kaera walicha keessa
ኢየሱስ ከኤራ ዋልቸ ኬሳ እየን ኢየሱስ ከኤራ